السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني يوتيوبي مرتكي سنيو نجار ربي في جال ربي أمس بك سنجرتني تسنى دك أبو سنجتة بيكم يسوع كريستوس واقع كان جلني أرجنا ورونا من تكريستانا واقع جلني كابتو كام جر واقع جلني كابتن كونيمو كام كمي جنة كيس قدي بني وايل لوتا ما تعرف جرارة نور دوفاني سنجدا أم تمر فيديو كنياتي نفانا ترى كنا فورياتا هاراتا أم سبسكرايب جودا سبسكرايب جوتشون دعاتنا سجى كيس سبادا سجى كنيا بانان سنجدا كانت تانسي ونين جدو يسوع كريستوس أني واقع جديرامو أني نام جديرا كان جدو قدي بني لال يسوع كريستوس يو وانجيل جرالال سيرا ومامار هنگا مولته وانسيتي غونكما أني واقع جدين دمبان غونكما أني واقع جدين دمبان كنافو إرجع أني واقع جدين دمبان إرجع إني أنغو ساهين دمبان يجتون يوكام باولوس يوكان نمني برادو في وايسا إرادو بتشون دندو مالي في أنا نمني وايكو بيكون جرو غونكما فكينيا في يسوع كريستوس واقع إرجعتي أني واقع جدين مالتو بتشو سدانجس مالتو دانجس إتشتي لا كونس غونكما كانت هون دندو أكانت وريادن إيسا إسنين جنة كان سوداني مال فيدتو وروني كريستيانا كون مال فيدتو يسوع كريستوس واقع كان جدو رتي وانجيلي وانس بكونا كل لكوس الدمرتي أني في أبانتو كذا كان جدو فيدتو جتشو الأرجع رتي تكوفا أني في أبانتو كذا جتشوني غونكما أني في أبان ول كذا جتشوني أني في أبانتو كذا جتشوني كايو جراتو تو كذا ماله يو سكيس سكري بوني لا كايو جرا ربادي ورا كارا ربادي كارا كاجين ماتي بديتشو أكو ماتيو سي وانجيلو كريشن سودومي أفرانتي dubbate adeelchuu fannufe warra jechuun garuu Yesus Kiristoosiin gaafa laallu ani fi abbaan tokko jechuun gonkumaa Yesus Kiristoos siif abbaan wal qixa jechuu miti maaliin tokkicha gaafa jenne laallu kaayyoo jiraata tokkicha malee qaamaanis tokkicha miti waaqummaadhaanis tokkicha miti ani fi abbaan tokkicha jechuun ani waaqummaa keessaa gaheen qaba jechuu miti kan akkasitti qabadda maalii fi qaamaan tokkicha gaafa jennu Yesus Kiristoos du'e waaqayyo abbaan du'eera hin duune gonkumaa fannifameera Yesus Kiristoos waaqayyo abbaan fannifameera gonkumaa hin fannifame kun ragaa ta'uu hin danda'u gonkumaa inni lammaffaanii wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko fidatu jalqaba sagaleetu ture sagalitis waaqa bira ture sagalichi ofumaa waaqa ture kan jedhu ragaa Yesus Kiristoos waaqa jedhuuf itti fayyadamu yeroo baay'ee kiristiyaanonni kun immoo gonkumaa kunis ta'uu hin danda'u maaliif yoo jettani waan kana bareechaa gadi bu'aa ilaala jalqaba sagaleetu ture sanuu jalqaba sagaleetu ture malee jalqaba waaqni hin turre jechuudha sagaleetu ture ishi sagaleen sunis waaqa bira ture jalqaba sagaleetu ergi ture sagaleen sunis waaqa bira ture gaafa jedhu waaqni lama teeka sagaleen sun Kiristoos jedhanii amanu jira Yesus Kiristoos jedhanii amanu ishi Yesus Kiristoos itti fudhannu sagalee san jalqaba Yesus Kiristoos ture ishi Yesus Kiristoosis waaqayyo bira ture hin jedhama gaafa akkas ta'u waaqayyo meeqatee lama ta'e kunis ragaa isinii ta'uu hin danda'u gonkumaa Yesus Kiristoos ani waaqa jedhee hin dubbanne kanaaf ragaa kana fidatu jechuudha baay'ee Yohaannis tokko kan dubbataa jiru Yohaannis irraa dubbataa jira malee sayyuu Yesus Kiristoos afaan isaatiin hin dubbanne deebinee Yesus Kiristoos maal dubbate jennee gaafa ilaallu meemee afaan isaatiin waan hin dubbate immoo ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 62 irratti maal jedha ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'uu yoo argitan attamree jedha ilma namaa jedhee dubbate jechuudha ilma namaa akkuma ana ilma namaa jedhee dubbate ana waaqayyo jedhee gonkumaa dubbate hin beeku Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ilaalle ana namaa jedhee dubbate Yesus Kiristoos akkuma isin argitan ani dhugicha isin waaqayyo irraa dhaga isinitti himeera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu ana nama jedhee ana ilma namaa jedhee dubbate malee ana waaqayyo jedhee gonkumaa dubbate hin beeku Yesus Kiristoos yoo keessa gadi buunee ana ilma namaa kan jedhu bareechine keessa gadi buunee ilaalle waa Yesus Kiristoos dubbate bakka 80 olitti dubbate ana namaa fi ana ilma namaa jedhee macaafa jiraa keessatti jechuudha Yesus Kiristoos bakka 80 olitti kanaafuu gonkumaa Yesus Kiristoos waaqa miti waaqa gochuu si yaalinaanis min jedha meemee waan itti aanu ilaallu ammas Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti maal jedha Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti Yesus Kiristoos kaleessa isuma ture har'as bara baraanis isuma malee waan biraa miti Yesus Kiristoos kaleessa nama ture akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti kaleessa nama ture har'as namuma fuuldurattis namuma jechuudha Yesus Kiristoos akkasuma kun wangeela keessatti akkas jedha ka Ibroota irratti dhagaalaa Phaawulos keessan dubbate jechuudha kanaaf Yesus Kiristoos har'a namummaa uffatee waaqa ture namummaa uffatee gara lafaa kana dhufe amma immoo waaqa ta'ee gara samii ol beekan jedhu gonkumaa soba jechuudha Yesus Kiristoos kaleessas nama ture har'as nama fuuldurattis nama jechuudha kanaaf Yesus Kiristoosiinis waaqa gochuu hin yaalinaa inni sadaffaa yookaan inni arfaffaa Yesus Kiristoos akka inni waaqa hin taane ragaa dhibbatti Yesus Kiristoos waaqummaa isaa bilaasha godhu argannaa jechuudha dhibbatti kan Yesus Kiristoos waaqummaa isaa bilaasha godhu maal innis wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irra dhaqaalalladha Yesus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha jedha
Yesus maal jedha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u gonkumaa akkas jedhee dubbata. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechuun egaa yaa'u beekamaadha afaan Oromoo ifa galaadha kun. Yesus Kiristoos akkas jedhee utuu ofirraa dubbatu humna isaa isin immoo Yesus Kiristoos uumaa lafaatii fi uumaa samiiti jechuun gonkumaa hin dandeessan. Isin irraa dubbachuu hin dandeessan waan Yesus Kiristoos hin dubbanne hin dubbatina waan barreeffamee jiru hin dubbisinaa isin hin jenna. Yesus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechaa jira akkuma isin argitan. Kanaafuu Yesus Kiristoos gonkumaa waaqa ta'uu hin danda'u. Maal jedha ammas Isaayaas 42 boqonnaa tokko irratti maal jedha Waaqayyootu dubbata kana immoo Waaqayyo itti fufee jedha kun garbichi koo inni ani ol qabu inni ani fuudhe inni ani jaalladhu isa kana wantin keessaa mul'achuu barbaade garbichi koo kan jedhu garbichi koo kan Waaqayyo jedhee dubbachaa jiru jechuudha akka macaafattiin isinitti maara kan inni dubbachaa jiru Yesus Kiristoos garbicha koo jedhee dubbataa jira Waaqayyo. Kanaafuu Waaqayyo inni garbicha koo jedhee Yesus Kiristoos dubbatu isa kam Waaqayyo isa kam Waaqayyo isuma Yesus Kiristoosumatu garbicha koo jedhee Yesus Kiristoos itti hima. Akkas taane Yesus Kiristoos lamatu jira jechuudha. Yesus Kiristoos garbichaa fi Yesus Kiristoos waaqa jettanii osoo amantanii gaarii ta'a kun gonkumaa isin hin baasu ragaallee hin qabdanii isin hin jedha. Ammas maal argitu wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irratti maal argitu Yesus Kiristoos akka inni waan beekne agarsiisa jechuudha. Guyyicha sana yookaan yeroo dhumaa sana jechuun egaa yeroo dhumaa jechuun ni beektu xumuraa addunyaati. Guyyicha sana yookaan yericha sana abbaa koo malee ilmis jedhee ergamaan Waaqayyo hundinuu beekuu hin danda'u. Ilmis jedhee of akeeke jechuudha Yesus Kiristoos. Kanaaf Yesus Kiristoos ergii guyyaa dhumaa sana hin beekne. Ergii humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye. Ergii Yesus Kiristoos dhalatee kittaannate akkamitti Waaqayyoodha jettu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti Kiristoos dhagna qabachuun isaa beekame Yesus Kiristoosiin dhagna qaban Waaqayyo dhagna qabata Waaqayyo ilma dhiiraati. Waaqayyo qaama Waaqayyo irraa wanti kutamu jira qalbii maalitti isin yaada isiniin jenna. Alaa kulli haluunumaa galatti kanatu argitanu dukkanatti hin deeminaa isiniin jenna. Ammas gara waaqa tokko waaqessuutti kottaa isiniin jenna. Warri viidiyoo kana ilaaltan laayik godhaa. Warroota amantii kiristaanaa Yesus Kiristoosiin waaqa jedhanuuf immoo sheer godhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti ammas salaamu alaikum warahmatullahi.